السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا يعرفون جرجرتو ماتي عجب هندك يسمى بجني جاتا تنمو نتعنا لك يا بحرية تاتا سبسكرايب ودا لايك ودا تنجرا كسم يا دك يسمى كومنتين غافيك أبدأ كومنتين أنا بريسا وان بيكون شاء الله إسني في فدا وان بيك نسني رأيم بردا كنا ببلي وكي يا أنا مو ندو يروان فيديو كلنا ننجتني يا كنا فيو أروان الداوي جتشودا فردنا سني في ديتين بيجرا فردنا برتي كيسان جرا حساب بلّي سوجت so wanto ko yudi bato ko sinira ni genen ken di gas wanto ko yo so sira sinira ni genen hala fayya qabesa ta'en borti keessa waan balleessu sinii fidee dhufeera borti dhugumatti jechuudha dibba baay'ee qaba bortiin qaama keenya irratti jechuudha garaan furdate garaan guddate tokko faamii dhagina keenyaaf konfiidensii kennu nurraa balleessa dhugaa dubbatu uffatanillee haguu namarraa bareeda haguu namarraa tola akkasuma gaafa ulfallee dubartiin bortii qabdu hedduun baay'ee ulfarratti daa'imni isii baay'ee soorata argachuu qabu argateetiin hin dhufu jechuu gaafa deettu baay'ee ni cinqallee jechuu ciniinsulleeni akkasuma daa'imtillee gaafa dhalatu baay'ee daa'ima hanqina qabudha akkasuma mootuyyuu garaan taa'ufillee baay'ee dhiibbaa guddaa qaba jechuudha garaan jalqaba ilmoo yoo si teessifachuu hedduu garaan bortii qabu baay'ee dhiibbaa qaba jechuu yeroo hedduutti waan argeefillee waan mootuyyuu warroota barsiisa warroota waan kana beekumsa qaban irrallee dhagaheedha jechuudha dhiibbaa qaba kanaafiyyuu keessattuu shamarreen borciin gaafa sinibbee borcii kana waan guddaa seetanii namoota tokko ka borciidhaan bahanii akka tokko godhatan arga jechuu sooshaal miidiyaa kanatti borcii waan baay'ee hin barbaachisneedha soorata keenya sirreeffachuu qabna tokkoffaadha sochii qaama keenyaa kan borcii bichaa balleessu ispoortii garagaraatu jira isaanan sanii yoo hojjanne haala qaamni keenya biraa akkuma jiru taa'uun borcii keenya balleessuu ni dandeenya ammallee immoo borcii keenyaaf nyaata madaalawaa jechuudha soorata madaalawaa kan garaa keenya nutti guddisne sa'aatii isaa wajjin jechuudha naannoo galgalaa kana fakkeenyaaf iraata irratti nyaata fayyadamuu qabnu jechuudha beekuu qabna yeroo hedduu nyaata ulfaataa nyaanne gaafa rafne dhugaa dubbatuuf yoo suyyuu garaatu nutti guddata jechuudha garaan guddachuun eenyumaafuu dhiirafillee ta'ee dhalaafillee miidhaginaa miti hammeenya jedhee yaada garuu fayyaan faayaa rabbi fayyaa nu kennetti alhamdulillahi borciin immoo waan baduu danda'u kanaaf waan addaa kana isinii qabadhee dhufeetiin jira jechuudha wantoota borcii barreessan haala fayya qabeessan karaa naga'aatiin jechuudha inni kun akkuma argutti jirtanii za'atara jechuudha shaahii za'atar jedha keessisa firee takka takkaanii akka shaahiititti yeroo kamuyyuu jechuudha misaa boodallee ta'ee iraata booda yeroo kamuu yeroo soorata fayyadamuu dandeessan jechuudha shaahii za'ataraa kana akkasuma kun isa jechuudha za'ataraa kana takka asitti diigee asitti naqee jira kun akkana jirti foolnisillee baay'ee urgooftudha za'ataraa namni ilaalcha kan jirtanii akkasuma kun immootiyyuu qirfaa yookaan qurunfudii miti maal jedhama qarafaa jechuudha innaan kun immootiyyuu kammoonallee faayidaa isaa akkuma beektanitti inshaallah hundi keessan ni beektan jedhee yaada kun immoo ni inaadha kun immoo zinjibila jechuudha annaa jara afran kana jara shanan kana haala salphaadhaan akkamitti akka walitti danfisnee soorannu isinitti agarsiisa hamma xumura inni xiqqoo isii danfeen booda jala dhaamsina jechuudha jala dhaamsine haa xiqqoo eegni takka ol danfee garagalee booda jala dhaamsina jechuudha hajaratti gadi galu qarraree jechuu jalatti gadi akka qarraruuf jala dhaamsuu qabna jechuudha yaa qarraree xumurameetiin jira akkanatti barraa suuta jennee waan burtuqqoo tokko yeroo takkatti yoo fayyadamne harki tokko waan ta'eef harka ko'eessaati akkasitti qarraree jira waan ta'eef inni baay'ee xaffafuudhaaf hin barbaachisu foolilleen baay'ee namatti tola dhugaa dubbatuuf shaahii fakkaata garuu mootuyyuu jechuudha yeroo dhugamu baay'ee sinadha zinjibilallee waan qabuuf akkasuma deebi'ee mootuyyuu wanta za'atara qabuuf ni urgaayaa za'atarri dammootuyyuu qaama keenya faayidaa hammanan jedhamne qaba baay'ee miidhaginaafillee baay'ee waan gaariidhaan ilaalillee akkasuma kammoonnillee akkasuma qaama keenya borcii bichaa balleessuu osoo hin taane qaama guutuudhaaf jechuu fayyummaa qaama guutuu kontirool kan godhuudha kammoonni yeroo hedduu osoo fayyadamtanii kammoonni waan baay'ee barbaachisaadha qaama keenyaaf dhugaa haala addaa kanaan jechuudha faayidaa isaanii yoo amma kana jedhee hima jedhu daqiiqaa waan dheeratuuf kanarraa isinii fidee kaltaa borcii haala salphaadhaan balleessu dhiirafillee ta'ee dhalaafis jechuudha dhiifama dhiirafillee ta'ee shamarraniif
dubartootaaf ni ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu itti fayyadamaa irraa fayyadamaan isiniin jaa obboleewwan kiyyaa yeroo kamuyyuu jechuudha. Ganamas dhuguu dandeessanii garuu soorata irraa fagaatinaa soorata hin nyaannu garaan na guddate ka jedhan kun hin danda'amu jechuudha. Inni kun amma jechuudha akkuma argaa jirtan fooliin isaa bareeda zaatarrillee faayidaa qaama baay'ee faayidaa barbaachisaa faayidaa adda qaba. Akkasuma mootiyyuu burcii kennallee duhuna garaa kennaa baay'ee dhiqee ni dabarsa ni balleessa jechuudha. Akkasuma zinjibillillee akkasuma ammallee kamoonillee faayidaa burcii balleessu bichaa osoo hin qabne faayidaa miidhagina qaama keenyafillee qaban jechuu kunniin hundi isaaniituyyuu dhiiga keenya qulqulleessanii akkasuma pirootiinis ni qaban jechuudha. Miidhaa tokko hin qabanii yeroo kamiyyuu jechuudha. Keessattuu burcii balleessuu irratti baay'ee yeroo gabaabaa keessatti burcii keessan baksee balleessuu danda'a. Akkasuma namoonni burcii qabdan namoonni garaas qabdan akkasuma furdina qabdan nyaata nyaadhu kana caalaa furdadhaan nyaata lagadhe guyyatti al takka nyaadhaa jettanii dhugaa dubbatuuf nyaata nyaachuu dhiisuun burcii isinirraa hin balleessu. Furdina keessanillee hin balleessu. Nyaata nyaachuun baay'ee barbaachisaadha ilma namaatiif jechuu sooranni. Ati burcii kee argite furdina kee argite malee gaafa nyaata kee addaan kuttee guyyatti yeroo takkitti taate baay'ee anniisaan qaama kee dadhabaa deema. Qaamni kee guutuun pirootiinii hin argatu. Ati furdinuma kee ilaaltee nyaata lagatta malee dhiibbaa guddaa isinirraan gaha jechuudha booda jechuudha. Kanaafuu nyaata lagachuu osoo hin taane fakkeenyaaf sa'aatii isaa irratti nyaata nyaatamuu qabu. Nyaata sasalphaa kan pirootiinii qaban kan viitaaminii qaban soorachaa akkasuma dhugaatii garaagaraa dhugaatii babbareedaa soorachaa karaa salphaadhaan ulfaatina keenya hir'isaa fayyummaa keenya eeggachuu viitaaminii keenya barbaachisu kamuu argachuu qabnaa jechuudha malee nyaatarraa gaafa furdina jennee foon kana laalleetiin nyaatarraa of qabne qaamni keenya narvoonni qaama keenya guutuun isaa dadhabaa deeman jechuudha. Dadhabaa deeman humna godhannu hatamaa deemna jechuudha. Hanguma geennu kan osoo geennu furdinni keenya ergisa furdinni waan addaa miti jechuudha. Waan lafee fi foon lafee fi hiddoo tarra marge malee waan nu fayyadu humna tokko nu kennu miti jechuu furdinni. Kanaaf wanni humna nu kennanii lafee keenya narbiiwwan keenya hundi isaanii hojii garaagaraa hojjetan kanaaf immoo soorata isaan barbaachisa. Soorata barbaadan kan argatu immoo nyaatarraa jechuudha. Nyaata soorata garaagaraa kuduraa fi muduraa akkasuma immoo tuyyuu akka garaagaraa waan akka salaaxawwanii kanneen fayyadama malee soorata gonkumaa dhiisanii guyyatti yeroo takka kan nyaatan kun jechuudha. Tokkoffaa sammuu keessa yaaduu hin danda'u aktiif ta'uu hin danda'u waa dagachuu dandeessanii akkasuma marsaalli guyyoo isin dhufee isin dhukkubuu danda'a akkasuma fedhii qaama keessaniirra qaamni keessan fedhii dhabuu danda'a. Waa baay'eetu jira jechuudha. Waa baay'ee sooranni barbaachisaadha garuu haala madaalawaa ta'een haala qaama keenya wajjin deemuun soorachuu qabna jechuudha. Yeroo isaa eegnee saniifuu soorachuu qabna. Soorata dhiisuu osoo hin taane yeroo isaa eegnee soorachuu qabna. Kanaafiyyuu waan kana burcii balleessuu irratti isin fideetiin dhufee jira. Faayidaawwan kanarraa yoo naasaa jee daqiiqaa waan baay'ee natti dheeratu daqiiqaa dheeressu waan hin barbaanneef obboleewwan kiyyaa waan yaada qabdaniin koomentii na gaafachuu dandeessan inshaallah ma beekuun waan beekurraa kalxaalee garaagaraa isiniif fida akkasuma zayitiiwwan rifeensa dheeressan isiniif fiduu danda'a akkasuma mootuyyuu wantoota furdina baay'inaan isiniif fiduu danda'a kan burcii balleessillee gosa garaagaraatiin haala adda addaatiin haala gaarii fayyaa qabeessummaa qabuun isiniif fiduu danda'a. Isinin jaabboloota kiyyaa haadhaan tanatti dhaabbadhaa waan dhaggeeffattaniif galatooma akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Wassalaamu alaikum.